يسوس إسين جالتا ورون جتني سوشال ميديا غرا غرا رتنا مركفتني ورّي يسوس جالتو إنو نكتي سلا هبتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا هردوف توتا فيديو كنا كتاتا حواسك يا كمسلمة warrooti amantii islaamumaatiin ala jirtan warroonni sooshaal miidiyaa irratti uf rakkiftanii yeroo garagaraatti sooshaal miidiyaa irratti poostiidhaanii Jesus loves you, Yesuus waddaachwal, Yesuus isin jaalata warroonni jettan namni Yesuus jaalatu muslima qofa ta'uu beeytu. Yesuus Kiristoos Nabi Iisaan alayhi salaam kasinadha Yesuus Kiristoos jettaniin inni maqaan dhugaa isaa Nabi Iisaa alayhi salaam ta'e sun namni inni jaalatu nama muslima qofa ta'e. Maaliif sababni isaa? Isatu muslima. Nabi Iisaan amantiin isaa muslima. Amantii diinii bareedaa san qabatee nama islaamummaan ala jiraatu hin jaalata jechuun waan gonkumaa hin yaaddan. Ragaan kana eessatti argama? Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 28 jalatti dubbisa. Wanti hundumtunuu miila isaa jala erga garfamee booda ilmis jedha Yesuus Kiristoos illee waaqayyo waa hundumaa miila jala galcheessan jala ni gala. Jala galcheessan jala ni galaan kun Amaariffa yeroo deebi'u ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል jedha Amaariffaan. Afaan Ingiliffatti yoo deebi'u ammoo submit yourself to the will of God jechuudha. Submitting yourself to the will of God maali yoo jedhamu taate islaamummaa. Islaamummaa jechuun maali? Al-Islaam huwa al-istislaamu lillahi bit-tawhiid. Rabbiin tokkichummaa isaa beekanii haqaan gabbaramaan si qofa jedhanii isaa masakamutu islaamummaa. Kanaafuu Nabi Iisaan alayhi salaam hin jaalata eenyuun muslim. Jesus loves only Muslims. If you are a true believer and if you are a Muslim, Jesus surely will loves you. But if not, yoo kana kan taane taate namni Nabi Iisaan alayhi salaam jaalatu muslimaan ala tokkollee duniyaa irra hin jiru. Yoo Nabi Iisaan akkasi jaalatu barbaadde, Yesuus akkasi jaalatu barbaadde, dafii gara amantii islaamummaa diinii bareedaa nabiyyoota rabbii amantii ilma namaa rabbiin irratti uumetti koottuun affeerraa kiyya. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. كسيتو ونو والي بريد الله بارك الله فيك طول الله عمرك.